Itoophiyaan imaammata hariiroo alaa faayidaa biyyaa giddu galeeffachuun ollaa dursee fi fayyadamummaa waloo mirkaneessuun walitti dhufeenya cimaa qabaachuun hojiin dippiloomaasii mo'ataa hojjechuun biyya adda durummaan eeramtudha. Itoophiyaan hariiroo biyyoota ollaa waliin qabduunis biyya seenaa waggoota dheeraa dabarsitee fi hariiroon kunis faayidaa biyyaa eegsisuu irratti kan bu'uureffate ta'uu Yuunivarsiitii Ambootti barsiisota saayinsii siyaasaa fi walitti dhufeenya idil addunyaa kan ta'an obbo Ibsaa Mootummaa fi obbo Faayisaa Giddiisaan FMC waliin turtii taasisaniin himaniiru. Akka biyyaatti hariiroo Itoophiyaan biyyoota waliin qabdu hariiroo bu'uura qabu ta'uus dubbataniiru. Madaaliin dippiloomaasii biyyi tokko hojii dippiloomaasii gaarii hojjette jedhamuudhaaf dirqama Ameerikaa faana yookiin Awurooppaa faana yookiin immoo warra Westernii faana hariiroo gaarii qabaachuu qabdi jedhanii fudhatu. Look nuti ammatti kan hordofnu Itoophiyaan maltiilaateraalidha kan nuti hordofaa jirru. Biyya kamuu faana biyya faayidaa Itoophiyaa eeguu dandeessu kamiyyuu faana walitti dhufuudha. Biyya faayidaa Itoophiyaa eeguu hin dandeenye waan ati itti rarraatuuf hin jiraatu. Biyya faayidaa Itoophiyaa eeguu dandeessu garuu waan ati jibbituuf hin jiraatu. Dura amma siigee mentaalitii jedhama. Imaammanni alaa keenya. Siigee mentaalitii jechuun maali? Ollaa keenya kan jiru gulbatanyaadha. Abbaa humnaati. Humna qopheeffachuu qabna yaada jedhutu ture. Amma imaammanni kun geeddarame ollaan keenya ollaa gaariiti. Qabeenya keenya eebbadhanuufi. Isaan yoo jiraatan jiraanna isaan yoo badan banna kan jedhu mootummaa bifa kanaan jijjiiru argineerra ammatti. Kanaaf jalqaba mootummoonni Itoophiyaa dur hoogganoonni Itoophiyaa liidaroonni Itoophiyaa durii waan saangoo argannaan Ameerikaa yookaan Yuurooppii deemu jalqaba doowwannaaf. Dooktar Abiyyi maal godhanii keessumaa mootummaan warra riifoormii kun jalqaba Jibuutii deemani. Ittaane akkasuma kanatti deemaa turan. Because ollaan fi dugdaan lafaa qabu kan jedhu kun mataansaa mo'icha tokkodha. Hariiroon biyyattiin biyyoota ollaa waliin qabdu cimaa fi faayidaa biyyaa kan eegsisuu ta'urra darbee dhageettii addunyaa irratti qabdus kan dabale ta'uu himaniiru. Midilistii keessa naannofni hariiroo guddaa qabna kan durii caalaa jechuudha. Eeshiyaa kana keessa deemnee kan durii caalaa hariiroo guddaa qabna. Kabiraa yoo furanne biyyoonni nama warra Westii kun dippiloomaatiik ejentii isaanii yeroo yerootti gara Itoophiyaatti erganii Itoophiyaa faana ni mari'atuuni. Sanuma bara hojii dippiloomaasii jechuun mari'achuun sanuma. Kaniifi ulaagaa dippiloomaasiitiinis yoo laalle kadurii caalaa tokkoffaa riisheeppii goote riishafil gooteetu poolisii dhumayyuu. Riishafil goote westernii qofa irratti isa rarra'u no foreign policy dippiloomaasii keenya dippiloomaasii keenya hundumaaf iyyuu oppiin gochuu qabna. Haga eessaatti haga naashinaal intarestiin keenya eegamutti warra fedhii biyya keenya eeguu hin dandeenye faana moo waliin deemuu hin dandeenyudhanii appiroochii gaarii hordofuu jechuudha. Maal qabna? Dantaa biyyaa qabna. Dhimma haajaa biyyaa qabna. Itti aanee imaammata alaa godhanne. Wannoota kana waan barbaanne fedhii keenya kana biyya Ameerikaa, biyya Awurooppaa, jaarmiyoota addunyaa garaagaraa, IGO'ota garaagaraa keessatti akkamitti immoo hojiirra oolchanna kan jedhu dhugaa ofii qofa himachuudhaan, dhugaa ofii qofarra dhaabbachuudhaan dhimmoota kana dhimma waan barbaanne Ameerikaa keessatti, Awurooppaa keessatti raawwachiifachuu. Kana waan ta'eef mootummaanis dhugaa dubbachuuf taanaan sirriitti irratti hojjeteera mootummaan Itoophiyaa. Itoophiyaan biyya of jiraachisuu irra dabartee gaanfa Afrikaa keessatti biyya dippiloomaasiitti amantuu fi murteessituu ta'uus hayyoonni kun himaniiru. Haasaa Dooktar Abiyyi yeroo darbee keessatti even haga ammatti haga meeshaa waraanaa gurgurachuu danda'u irra gahuun kunumti illee hojii dippiloomaasii guddaadha jechuudha. Innumti kun illee baay'ee biyyoota guddachuu Itoophiyaa, mul'achuu Itoophiyaa, Itoophiyaan humna guddaa qabaattee akka baatu hin barbaanne biratti balaadha baay'ee. Kanaaf shoorri Itoophiyaa karaa militarii dippiloomaasii illee waan ati tilmaamtee hamma kana deemamee kanatu hin deemamne jettu miti jechuudha. Kaawuntiles tilmaamuu dandeessu. Hamma Horn of Afrikaadhaaf taate ofiif hin taane jettee yoo dabarte rakkoo hin qabaatu jechuudha. Nagaa buusuu keessatti baay'ee guddaadha. Sudaan kibbaa keessatti baay'ee guddaadha. Har'allee mataasaa Sudaan lola kana humnoota biyyittii gidduutti riifii uumanii wal waraanaa jiran kana gidduutti humna riifataaf raayyaa ittisa biyyaa Sudaan gidduutti lola jiru kana noormalaayiz gochuudhaa fi gahee biyyi keenya taphataa jirtu dippiloomaasii keessatti baay'ee waan yaadatamu. Dhiyoo kanatti immoo humnoota Alshabaab naannoo kana keessa sochii hamaa godhan kana keessa niwutiralaayiz gochuudhaaf waan biyyi keenya gootu salphaa miti. Humnoota kana niwutiralaayiz gochuun immoo dhageettii biyyi keenya akka addunyaatti qabdu qoosaa akka hin taane isaan kanallee sirriitti kaasuun gaariidha.